دمو أني أكاتن فيديو إترانا راهو ربامي جالتي متي أكو مارجم مدلان تكا أو فيديو راهو ربامو وفي التنيستو إنه يو لا فعله تا إجابة له تا هقول يعني فرات أيه فراباسون دندانا مزاني لما فما وان نقول اللي هم بيكو صدفة كإساتي متي عاديدا يريتو كوسر راهو رابوني وانجرو nama jaaladheeti miti kanarra waraabame jaalalleetii yallee miti goddanyaa jaarsaa goddanyaa isii goddanyaatti yafuudhe waan ta'eef an akkasit bira dhaqee akkaataa itti narraa waraabame asirratti himamuun hin barbaadu. Sadaffaa dammoo Umar Bukaarii walumaa galatti Oromoo namni 2,400 azala jirtanii yoo lubbuun kiyallee ka ba'u ta'e Umar Bukaariittu lubbuu kiyya baasee jechuudha. Mbooyi maama. Mbooyi. Ufee viidiyoo kana baasamoo hin dhuftaan sagalee Amiir irra ergeera takkaan hundi isaatu Amiir sinaa dhageessisu. Sadaffaa dammoo jiloolee as keessa jira wanni nama saafadhu fi wanni nama sodaadhu amma booda hin jiru ani isi fiddan jiru dhufeetti riyaadiin jira amma dhuftanaan jedhe jilooleen dhuftee Gasi baasa moo hin dhuftanaan jedhee Umar Bukaariitti walirra hidhanii taratara waan irra hojjechuu jedhattee hin beeku dhufanii taratara nagaafatan. Jennaan jiloonillee hin jiru jedhan hin jiraanaan jennaan wanni akkasii hin jiru hin dhufu jaazaa viidiyoo miti hoofeetan amma waan feetan gabbaastan malee jedheen hin arrabsee jennaan intala haadha raamma agartanaan jedhee silkii keessaa bahi jedhee jiloon irra gaccufeeti lixe. Umar Bukaarii dhufee hin agarta. Bada cittantitti fuula cittoonaan jedhe diqaalaan ilmi irraa waraabame isin hunduu argitaniirtanii ani laffanna irraa waraabame inni ofirraa dhayaa ilmi dhiiraa inni uyyuu viidiyoo ofirraa dhayaatiin inni miseenjera keessa irraa waraabame. Achumaan bakka gadhiiseedhaan ani maaliifi takka salphattee dhalaan takka ani dhalaadha. Jaaladheeti miti akka viidiyoon kun irraa waraabame akka ta'e ani beeka waan ta'eef kan obaaseedhaan illee homaa wanni mucaan na obaase hin jiru. Ani goddanyaa kee bira dhaqeet akkasitti waan na godhe hin beeku baasanitti baay'ee hin beeku waraabameera waraabamu dantaadha sun. Garuu Umar Bukaariitiif jiloon anan mallee taanaan haa jiraadhus haa du'us Umar Bukaariitiif jiloon lubbuutti yallee hoo baate isaan lamaan tuban. Maakii asirra waa si gaafadha. Maakii asirra waa si gaafadha. Haabitatu mija. Haabitatu. Koo jilitti. Haabitatu ni si carraa kennaniif haabitatu. Hanga itiin haasoo. Sagalee itiin jetteellee natti ergitee itti ni dhaggeeffattan aga guutuu isaatittuu jalan dubbate dhiifamu. Umar jedheen. Saati jiroon na oli haasoo isaanii naasofne haadhatiyya qarbii lafee haadhatiyya na waraabtu mucattii kana hin gaafannee waan jedhe jiloo ani wallaahi billaahi jilbiibbii amma viidiyoo isinii banee jilbiifadhee dhiifama isa gaafadha. Lafee haadhatiyya na waraabtu mucattii kana waan akkasii hin gaafanne hangassi baasa hin jennee hoo jedhe jechuudha. Haati isaa rabbi si araarmutiin boota dhugaartinutu boota dharaa jira. Dhufanii nama lamaan viidiyoo kee gasbaa namoo hin waraabame dhuftee jaazaa nu guutaa naan jedhan hin du'uuti dhaqa gabbaasaa jedheen. Akkuma san dhaqanii gabbaasan ani Umar Bukaariillee itti meera si'i kakana hundaayyuu godhe jedheen. Baalfiddaree gade baalfiddaree amma viidiyoon biraatu hin jiru hoo jiraate hoo viidiyoon biraa hoo jiraate wanni dhufu hin jiru wanni takka hin jiru ani uf hin beeku saasanii haa waraabameera waraabamuu hin waakkanne viidiyoo illeen kiyya baay'ee ane amma si jammar ana humna na ta'aara malee wanni narraa laafu hin jiru illee. Wanni hamileen kiyya na cabee akkas taate deemtee mana yaalaa dhaqxe dhibamtee hoo dhibamee mana yaalaa dhaqee nama tokko hirrifataa haarifadhu haadha qulle dantaa kiyya katanii wanni nama galcha hin jiru. Walumaa galatti dubbii maqaa kasii waraabe san maqaa isaa himi. Waraabee jalatti ergisan maqaa isaa nutti himaati. Hin bitate Umar Bukaariitu bite. Isin natti ergite isin dhageessisa. Gaafii yoo qabaattan gaafadhaa yeeshi. Jiloo maawwati qabadhate. Maakii. Taateen sun Riyaaditti moo Makkatti? Ammaa miti bar waggaa tokko qaata gisee xalabaa boosan ammaa miti ani gisee sanii nama hin beeku niitii isaatii wal baranne niitii gisee xalabaa jiru walii haasaa ture. Achi mucaan kuni dhalaa bira galchaa koottun bira galii naan jette. Ishii jedhanii gale achumaanii mucattii viidiyoo irraa waraabe namichi abbaa warraa isiiti. Viidiyoo irraa waraabee as taraaraa ture.
Kaas faraarra isaan miimoorii jira miimoorii san akka nitee mucattiin dalagaan ergite. Miimoorii san hin fichisiistamoo si ajjeesaan mucattii hidhee viidiyoodhaan dawwale. Mucattii hidhee viidiyoo inni dawwalaan suuqii akkanaatti fudhadhu jedhee mucattiidhaan kaayanii wanni si balaa kiyyaaf si ajjeesaniif jiru. Achuma ishiinaan jettee hoo suuqii dhaqu inni suuqii jira. Ani baay'aan nan illee na godhe hin beeku walumaan deeme mana uf arge viidiyoo illee na waraabbameera. Irraa geeffatanii gaafi irraa nu kennitan moo warra geeffata fufu. Okay, maayikii qaba qoy jiloo qoy. Maakii atillee maayikii qabadha. Jilootillee qoy waan si gaafanna sirnaan haasaa jirra waan taateef isin marti keessanuyyuu maakiin xumurattee jirti amma. Maakiin xumurattee ka jirtu ka waraabe mucaan biyya jira. Namni viidiyoo kana irraa fuudhe Umar Bukaariiti jedhaa jirti dhibbaan dhibba. Mucaan eessa maakii qoy mucaan eessa? Ijoollee asaasaatidha mucaan abdiidha mucaan biyya jira amma mucaan. Mucaa kanan beeytan isin muddiin? Mucaan beeyna miidiyaan rabbi jira mucaan. Hayyee gaafii bira. Eeshi gabaaba amma Amir Saafi isin martu as jirtan fakkeenyaaf namni viidiyoo kana fuudhe Umar Bukaariitii jedhaa jirti. Eeshi Umar Bukaarii asin jiru haa dhufu hin finna fakkeenyaaf amma sagaleellee yoo abbaa waakkate hin dhageessifta Amir hin jira sagaleen miseen jiraan jechuudha. Na bira jira sagaleen. Sagaleen jarri haa tofte na bira jira. Yoo gada geete inni dhageessifna. Yoo immoo lakkiiti haa ta'u waan kanatti ni dhiifna. Qooy hin dhageessifta. Yoo barbaadde immoo ati illee dhageessuu dandeetti. Sagaleen dhageessifta. Amma akka kiyyatti isin martuu as jirtanii mi'ee kallattimaan osoo kootti dhufe hin taane jiloo waan kana keessa jirtamoo hin jirtu. As jira jiloon Umar Bukaarii booda haa dhufu. Gaafiin kallattimaan wanta amma maakiin jettu kun dhugamoo soba keessa jirtamoo waan kana keessa hin jirtuudha. Gabaamatti yoo yaada biraa qabaattan dabala jiloon maayikii banatee haa dubbatu irra. Jarraa naa kennitan na fakkaate moo namaa dabarsee muddiin. Fi biraa si gaafatu yoo hin jiraatin waan amma isiin siin jette kanaaf deebii gahaa yoo biraa qabaatte dubbadhu maayikii banadhu. Namni gaafii qabda yoo jiraatte na gaafadha yookaan immoo asuma siin haasoo itti deemne jechuudha maali ta'in. Jiloo dubbadhu gaafii wayiitu hin jiru. Okay, tokkoffaa namni viidiyoo kiyya ol baase jiloodhaa jette akkasii miraati irra naa galchaa deema. Ani akka namaa intalatan wajjin ani dawwaleef na bira jirtii maati osoo Umar Bukaarii na bira hin jirre kophaa kiyya dawwaleef dhimma bidhaa haasofne naafisiin. Dhuftaan hin dhuftuun janaadha sun. Hin dhufuun isiidha. Guruppii godhuun Umar Bukaarii irratti ana. Sigalee kanaa achi jila tudduutan ta'e ol baasa. Jila tudduutii ol baasa yoo jette ragaa waliin asinatti haafiddu ani nama 3,000 nama 4,000 kana dhiifama gaafadha Oromoo. Walii gala.